Yaa harka fuunee jaallatama kabajamoo hordoftuu taxawii Oromtittiitu akka fayyaa keessaniin akkuma jirtu jabaattu nageenya keessan badhaadhaa galata waaqayyoon nagaa guutti iddoo jirutti nagaan qaba. Har'a immoo deebi'ee dhufeen jira isiniin jedha hordoftoota kiyya. Akkuma viidiyoo yeroo tokko isiniif gadhiisaa jirutti har'a immoo ofii kootii dubbachuun barbaade viidiyoon sun baay'ee tokko nama gaddisiisa. Abu Dhabii keessatti ta'utti jira jechuudha. Waaqayyo isin eegu isinis ofii eeggadhaa isiniin jedha. Amantiidhuma qabdanuun kadhadhaa isiniin jechuun jaalladha. Nama qarqaara waan ta'eef kadhannaani yookaan du'aa gochuun jechuudha. Nu warra gola madaamii hojjetu kanarratti waan baay'eetu ta'utti jira jechuudha. Amma mucayyoon har'a viidiyoo ishee na bira ga'eera garuu gana hin gadhiifne jechuudha. Akka inni itti ta'e yeroon akka ka'uun gadhiisa jedhee san iyyuu hin gadhiifne ammallee dura baaruu barbaachisa waan ta'eef. Mucayyoon kun dubbachuu hin dandeessu gadi na baasaa jetti harkaan hin iyyiti jechuudha. Afaaniin dubbachuu hin dandeessu garuu akka nama duudaa yookaan arrabni isaa hin deebisne tokkotti gadi na baasaa itti harkaan jechuudha. Afaaniinis garuu afaaniin yeroo jettu zimmettee akka nama duudaatti dubbachuutti jirti malee akka nu haasofnu akka fayyaa kanatti dubbachuutti hin jirtu jechuudha. Fayyaadhaan biyyaa ba'anii yeroo nan hojjetadha jedhanii utuun fiixaan hin bahin hafu baay'ee tokko namatti dhaga'ama jechuudha. Amma mucayyoon suni adaraashaa isheellee hin laxxafne jechuudha. Nam tokko ishee qarqaaruu kan danda'u viidiyoo qofa gadhiisuu osoo hin ta'in iddoo isiin jirtuu fi waan isii ittiin argachuu dandeenyu otoo wajjin sheerii godhanii jechuudha. Ganaa viidiyoo qofatu laxxafame. Lafarra gangalattii akka nama qalbii dhabees taati baay'ee tokko nama ajansiifti beektu. Waan rakkina guddaa qabdi mucayyoon kun keessoon sii gubataadha jechuudha. Yoo afaaniin baaftee himachuu dadhabdiyyuu. Gizee rakkatan kan nama gargaaru baay'een hin mul'atu viidiyoo kan nama godhatu baay'ata malee madaamiidhuma ishiitu viidiyoo gochuutti jirti jechuudha. Maal taatee waan akkasii jettee dhugaa akkan jedhee itti ibsu hin beeku. Mucaa fayyaadhaan hojjetaa turteedha garuu amma arrabni sii deebisuu hin danda'u hin iyyiti lafarra gangalatti akkasii. Nu warri gola madaamii jirru maallaqa keenya damooza keenya irratti illee wanta akkasii nu mudachuu danda'a waan ta'eef yeroo maallaqni isaan namaan kennan nu dafanii. Yeroo biratti xaraaqamamee biratti baay'ate jedhe isaan marara waan ta'eef waan tokko itti gochuu danda'u mucayyoo kanatti. Akkasiin hin dubbanne akkasiin of wallaaltu iyyuu gochuu danda'u jechuudha. Wanti namni namatti hojjetu baay'eetu jira waan ta'eef. Obboloota keenya baay'ee irratti argaa jirra waan ta'eef. Kanaaf iyyuu maallaqa keenya irratti achumatti jara biratti walitti qabamoo osoo hin taane maallaqa keenya ji'aan fudhachuu qabna. Yoo nuun kennamu ta'e hojjechuu hin qabnu jechuudha. Walitti xaraaqamamnaan jara hin gubaa kennuu hin barbaadanu kana booda malee nu baasu maal jedhanii mala dhaachuu danda'u. Maraachuu danda'u. Bakka akkasiin fayyaa dhabdu akkasiin of wallaaltu gochuu danda'u waan ta'eef of eeggannoo gochuun gaariidha. Of eeggadhaa maallaqa keessan ji'atti furadhaa isiniin jechuu barbaada. Rakkoon booddeen uumarra gahaa waan ta'eef yoo damooza keenya immoo ji'atti nuuf kennuu didanii hojii dhaabuu qabna jechuudha. Akka isaan nuuf kennan. Baay'een hamtoota ta'uu danda'anii madaamonni kun ji'atti kan namaan kenninis jiran waan ta'eef
hamma kana biratti yoo baay'atee kan ji'a 6 kan ji'a 8 waan akkasii yeroo bira ta'u hin marara jechuudha. Humna keessanii garuu isaan mararuu danda'a. Kanaafiyyuu booda gara akka sammuun keenya maraatu yookaan immoo akka nuti of wallaallu akka nu waa'ee keenya dubbatachuu hin dandeenye akkuma mucayyoo ammaa jechuudha. Akkas gochuu danda'u. Rabboomatu nu laaffisee haala akkaataa mijanne mijeessee nu jiraachise malee isaan faana jiraachuun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Nuti warri gola madaamii keessa hojjennu ni beekna kana. Kanaafiyyuu of eeggannoo godhaa isiniin jedha obboloota koo. Rabbi isin eegu iddoo jirtanutti. Viidiyoo ishee immoo gaafa daraashaa wajjin isaan gadhiisan isiniif hin gadhiisi. Maaliif amma viidiyoo irra qofa miidiyaan egaa hoyyee baay'isa yoon zimbedhee isiniif laxxafe daraashaan ishee hin jiru. Garuu viidiyoo ishee qofa laxxafe wanti isin gootanuuf hin jiru jechuudha. Hin cinqamtu malee zimmettanii qalbii keessa cinqitu malee yeroo baay'ee nan dubbadha kan. Viidiyoo qofa laxxafoo osoo hin taane daraashaa isheellee wajjin akka ishee dhaqee namni kana keessaa baasuu danda'u laxxafamuu qaba jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa waaqayyo. Biyya ormaa kanatti bu'aa bahii baay'eetu jira. Waan baay'eetu nama mudata. Kana hundumaayyuu nu warra argite walii beeku malee warri kaan hin beekan hojjedha. Kanaafiyyuu isinis amma dandeettii keessanii waaqayyoon jaallattu of eeggadhaa jechuu barbaada. Kan mucayyoo immoo viidiyoo ishee yeroo daraashaan ishee na bira gahe nan gadhiisa malee akkanaan zimmi jedhee miidiyaarra viidiyoo ishee yoon gadhiisu namni qarqaaruu hin danda'u. Qalbiin isaa immoo dhiphata jechuudha. Sammuu isaa cannaqama waan ta'eef kana dubbachuun barbaade. Maal seetan sodaanne yeroo nu maallaqa keenya maal jennee gaafannaa yookaan na rukutti yookaan immoo na loltii natti jijjiiramtee yeroo nuti sodaannu jira waan ta'eef sodaa tokko malee dafqa keenya akkuma nu isheen ji'a hojjettee damooza ishee fudhattu ji'a hojjenne damooza keenya fudhannaa jechuudha. Waan tokko sodaachuu hin qabnu damooza keenya irratti. Kanaafiyyuu gaafachuu qabna. Biratti walitti qabachuu hin qabnu. Rabbi malee namni hin amanamu. Nama jaalladha malee namni na jaalladhu waaqayyo. Kanaafiyyuu maallaqa keessaan of bira kaadhaa malee jara biratti hin xaraaqamina. Keessaanillee kan na dubbifte mucayyoon tokko kan ji'a akkasitti hin dhabe kan naan jette siifan kenna jedhanii boodarra na dhoowwatanii kan naan jetti jirti. Kanaafiyyuu biratti walitti hin qabina maaloo dhugaa waaqayyoon isiniin jechuutti jira. Nu harka keenyaan balaa ofitti fiduutti jirraan baraa. Yoo isaan didanuu bakka dhiibnee baana. Mana tokko bichaa miti kan wajjin jiru. Tole yookaan immoo nama isiniif dubbachuudhaaf danda'utti mala dhahatanii nama gaggaafatanii harkaa fudhatanii namni sun yoo maallaqni baay'een madaamii keessan bira jiraate akka dhaqanii isiniif baasanuuf mala dhahachuu qabdu malee zimmettanii xatteettanii hin taa'ina. Dhiiftanii siin sokkina. Giddii kennu waan ta'eef keessattuu warri iggaawwiidhaan jirtanuu ayidii qabdanuu waan tokko sodaachuu hin qabdanu. Iggaawwiidhaan jirtan waan ta'eef wanti isin sodaachisu hin jiru. Maallaqa keessan irratti dafqa keessan irratti waan tokko sodaatina. Sababiin isaayyuu isin gargaara waan ta'eef hiikinas. Maallaqa hona dhoowwattee bakka waan isin irratti yoo itti himattan isin qarqaara jechuudha. Sodaachuu hin qabdan. Tole. Kanaafiyyuu of eeggannoo godhaa isiniin jechuu jaalladha. Namni yaadni isaa akkuma bifa keenya kana tokko miti waan ta'eef yaada koo isiniif yerootti hin jira malee isin caalan beeka jechuu koo miti. Tole yeroo wanti akkasii nu mudatu bakka nuti immoo warri nu mudanne osoo inni nu mudatiin of eeggannoo gochuu qabna waan ta'eedha. Tole nagaa fayyaanaaf ta'a isiniin jechuu jaalladha. Isin jaalladha isiniin kabajaa nageetti.